Video kana keessatti aappii tokkoon wal isin barsiisa. Aappiin kun bilbila nama hundaa irratti ni argama. Keessattuu bilbiloota touch screen ta'an irratti ni argama. Aappiin kun akkuma asirratti argartan aappii kana baay'een keessan bilbila keessan irratti ni argama jechuudha. Bilbila keessa wajjin kan oomishamedha yookaan immoo yeroo bilbilli keessan oomishamutti kan irra fe'amedha jechuudha. Touch screen bilbila ta'an hunda irratti ni argama. Aappiin kun Meetii jedhama. Meetiin kun aappiin kun faayidaa guddaa qaba. Garuu namoonni baay'een bilbila isaanii irratti ittiin fayyadamani. Sababni isaas faayidaa aappii kana wanta hin beekneef qofa. Aappii faayidaa guddaa qabu. Aappii namoota baay'ee qarqaaruu danda'uu fi itti fayyadamuu illee danda'an. Garuu namoonni baay'een ittiin fayyadaman. Bilbila isaanii irratti aappiin kun fe'amee jira. Garuu faayidaa isaa hin beekanii itti hin fayyadaman. Yeroo baay'ee wanta taajjabe keessa aappii kanatti namoota fayyadaman baay'inaan argee hin beeku. So faayidaa aappii kana video kana keessatti isinitti agarsiisa. Ani mo'edha channel kan koo Soofumar Aappiirraa. Nageenya isin daganne. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee kam jirtan dhaggeeffattoota YouTube channel Soofumar App. Warroonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube channel kanaatti dhuftan. YouTube channel kun YouTube channel barnootaati. Kan teknooloojiidhaan wal bartan hojiiwwan online irratti hojjetaman YouTubeidhaan, TikTokiidhaan waa'ee aappoota bilbilaa akkanumallee bilbilaan kan wal qabate barnoota guutuu akkanumallee kompiitara laaptooppiidhaan kan wal qabate barnoota guutuu hojii teknooloojiidhaan wal qabate baay'inaan YouTube channel kanarraa ni argattu waan ta'eef subscribe gochuun dagatinaadha. Akkanumallee video kana like share gochuudhaan hiyyoota keessan dhaqabaadha. Egaa aappiin kun bilbila keessan irratti ni argama. Bilbila keessan irra yeroo barbaadan Meet kan jettu aappiin kun ni argamtu. Aappiin kun faayidaan isaa maalidha kan jedhu isinitti himuu duraan dursee aappiin kun faayidaa lama qaba. Tokko hiriyoota yookaan faamiliidhaan yookaan immoo gruppiidhaan online irratti wajjin haasa'uudhaaf video calling videoodhaan waliin haasa'uudhaan fanii ta'uu danda'a. Fanii akka faniitti godhanii namoonni filtara adda addaatti fayyadamanii itti fayyadaman jiranii akkanumallee gareedhaan jechuudha. Gareedhaan wal uumanii Meetii kanarratti wal gahanii namoonni asirratti video callingaan waliin mari'attu, waliin haasa'u, waliin taphachuu, waliin kolfuu ni danda'u. So faayidaan inni guddaan kana. Lammaffaa immoo faayidaan isaa guddaan akka aappoota Imoodhaa yookaan immoo akka Messengeraa, Telegiraamaa kanneen neetworkii baay'een barbaadu aappii Meetii jedhamu kun. Neetworkii salphaa ta'e yookaan immoo bad network kan jennuun jechuudha. Yookaan immoo dadhabaa ta'een video calling yookaan videoodhaan walii bilbiltanii haasa'uu irratti ni dandeettu jechuudha. So akkaataa itti fayyadama isaa immoo isinitti agarsiisu. Aappii kana jalqaba keessanii seentu. Ergasii yeroo jalqabaatiif keessa yeroo seentan wantoota kana isiniif fida. Wantoota sadiitu dhufa. Aappii kana yeroo jalqabaatiif yeroo seentan bilbila keessanii yookaan immoo Google keessanii wal quunnamsiisaa isiniin jedha akka kanatti. So continue to Google Meet kan jedhu kanarratti kilik gochuudhaan ergasii immoo emailii keessanii wal quunnamsiiftanii jechuudha. Bilbila keessanii illee wal quunnamsiisaa isiniin jechuu danda'u. Ergasii immoo new kan jedhu kanarratti kilik gochuudhaan bakkuma amma asirratti argartan mallattoo new kan jettu kanarratti kilik gochuudhaan ergasii immoo gara natti isin fudhata. Asirratti wantoota lamatu isinii dhufa. Jalqaba irratti create a new meeting yookaan immoo meet jechuun wal gahuu yookaan wal arguu yookaan immoo wal quunnamuu jechuudha. Wanta biraan qabu. Ergasii immoo dakanatti immoo schedule in Google calendar kan jedhu jira. Yeroo qabsiisanii yookaan immoo sa'aatii beellama qabsiisanii illee Googleedhaan jechuudha. Irratti wal arguudhaaf isin gargaara. So already create a new meeting kan jedhu irratti kilik gochuudhaan ergasii immoo privacy isaa seera isaa ni dubbistanii ergasii immoo okeettan. Ergasii immoo haala kanaan create isin godha jechuudha. Ergasii immoo asirratti share gochuu dandeessan Meetii kana yookaan immoo linkii kana namootaaf asirratti copy gootanii karaa Telegiraamaatiin, WhatsAppiitiin, karaa Messengeraatiin, karaa adda addaatiin namootaaf ergitanii linkii kana namoonni isin qunnamu. Ergasii immoo videoodhaan Meetii kanarratti aappii kanarratti waliin haasa'uu ni dandeessanii. Kanas share gochuu ni dandeessan linkii kana copy gochuudhaan karaa social media adda addaatiin namootaaf erguu ni dandeessan. Yookaan immoo asirratti join meeting kan jedhu kanarratti kilik gochuudhaan ergasii haala kanaan gara natti isin fudhataa dhaggeeffattoota kan koo akkuma asirratti argartan. Egaa dhaggeeffattoota kan koo video calling irra jira jechuudha. Akkuma asirratti argartan an live seenee jira yookaan immoo video call seenee jira. Ergasii immoo join kan jedhu kanarratti kilik gochuudhaan ergasii immoo haala kanaan isin dhufa jechuudha. Ergasii immoo seenee jira jechuudha. Akkuma asirratti argartan live video calling seenee jira. Ergasii immoo namootaaf invite gootan share invite kan jedhu kanarratti kilik gochuudhaan karaa Imootiin karaa social media adda addaatiin share gootan namootaaf jechuudha. Yookaan immoo asirratti copy link gootanii ergasii immoo namootaaf share gootan. Ergasii namoonni linkii kana qabatanii garana dhufanii isin immoo Meetii kanarratti wajjin haasa'uu ni dandeessan. Namoota isa wajjin faamilii keessan ta'uu danda'a, hiriyoota keessan jechuudha. Maatii keessan wajjin namoota wal beeytaniin akkanatti aappii kanatti fayyadamtanii namoota wajjin haasa'uu ni dandeessu jechuudha. Egaa namoonni linkii isin kennitaniif yookaan linkii isin amma asirratti isiniif kenne linkii create isiniif godha.
yookaan linkii isiniif ooma share invite kan jedhu kanarratti klik gochuudha yookaan immoo isa kana copy gochuudhaan namootaan karaa imootiin akkuma asirratti argatan telegiraamaatiin karaa feesbuukiitiin karaa social media hundaatiin jechuudha ni ergitanii fi namoota ergasii immoo namoonni miitii kanarra dhufanii namoota kanneen wajjin viidiyoodhaan wajjin haasa'u wajjin taphachuu faamilii keessan maatii keessan hiriyoota keessan wajjin egaa appii kana fayyadamtanii fayyadamuu dandeessanii appii ajaa'ibaati appii kana fayyadamaadhaan namoonni yeroo baay'ee ittiin fayyadamanii so appii kanatti fayyadamtanii viidiyoo koolingii yookaan viidiyoodhaan walii haasa'u walii barreessu ni dandeessanii itti fayyadamaa isiniin jechuuf isiniif qabadhee dhufe viidiyoo kana barnoota gaarii akka irraa argatan abdiin qaba namoonni baay'een waa'ee appii kanaa hin beektan waan ta'eef akka itti fayyadamtanii viidiyoo kana qabadhee isiniif dhufe itti fayyadamaa barnoota kan kanarraa asirratti xumuree jira warroonni YouTube channelii kanaaf haaraa taatan subscribe godhaa viidiyoo kana immoo like share gochuudhaan hiriyoota isin dhaqqabaa yeroo biraa barnoota biraatiin walitti deebina horaa bulaa